السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع أركفونه جرتو متك أشتي مت جاللا في متك مجا أكم جرتن فياك سني نجيني كسم بدأ جرتو جتبات الحمد لله رب العالمين أنس نجرا كلا تربي هرتفتو طافي جالة تمتو تدين جزيفتو كتكو هندي كسنيو أكم جرتن فياك سني نجيني كسم بدأ الحمد لله رب العالمين أنونك جرا كلا تربي سنسكنا جنافتات أبدين كما Egaa obboleewwan kiyya hundumti keessanuu galatoomaa ulfaadhaa kabajamaa isiniin jedha jalqabarraa kaastanii hanga guyyaa har'aatitti na wajjin taataan na jajjabeessuu keessatanii ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu guyyaa guyyaatti foormeeshinaa garaagaraa finnee asirratti wal beeksisna jechuudha. Har'allee viidiyoo kana qabadhee dhufee jira. Guyyaa raawwaa jedha waan ajaa'ibaa dhageenya kun yeroo jalqabaatii fi miti deddeebi'ee mul'ataa jira. Akkuma beektan obboleettiin teenya tuni akkuma nama kamiituu jireenya jijjiirachuudhaaf gara biyya namaa deemte. Biyya namaa erga deemtee booda biyya namaa keessatti gaahila dhaabbattee ilmoo tana argatte biyya Saudi Arabiyaa keessatti jechuudha. Abbaan manaa isiitiif isiilleen waraqaa hin qabanii. Egaa ilmoo tana argatanii ilmoon tun mucayyoo tana tuni haadha tun ilmoodha jechuudha ilmoo isiiti. Osoo madalagatanii osoo maxaaratanuu abbaan manaa isii irraa qabame abbaan manaa isii erga irraa qabame inni gara hidhaadhaa erga galee booda maal gootee intalli tun ilmoo isii tana fuutee karaa ispaaltii irratti baastee gattee biraa deemte jechuudha. Yaa haadha taate haati ilmoo ofiitiif yaaddu. Obboleewwan kiyya. Ani garuu namoonni baay'een miidiyaa irratti mucayyootan habarsaa jiran sammuun isii naga ta'a. Garaa dhalee ilmoo akkana jirtu tana. Maashaallah tabaarakallaa. Ilmoo bareeda akkana jirtu tana. Ji'a 9 garatti baattee guddistee silaa gizee isiin akkaan nama hucuuccusanii nama dhibxusanii malqaqasanii achi keessaa baastee dandeessee. Har'a ilmoo uf dandeessee akkana geette hagana geette tana sammuu isii nagahaadha darbitee deemuu isii kun nagaarra darbitee deemte. Garuu ammoo namoonni itti dhiyeenyaan akka jedhaa jiranitti naga qabdii darbiteeti gattee deemte ilmoo barbaaddu gattee deemte. Inni mana hidhaa jira osoo rakkatte yoo ilmoo tana wajjinis rakkatte osoo gadi baate. Oromoo kuna qarqaaraa osoo jette namni tokko namni wanni jedhu hin jiru. Qarqaaranii waan na ta'u qarqaaranii wal ta'anii gara biyyaallee galchuu danda'an jechuudha. Garuu ammoo nagaa irratti kan jiru nagaa fi akka nama tokkootitti. Namoonni tokko ammoo nagahuma qabdii fayyama irratti gattee deemtee jedhani. Kun ammoo hojiin rakkattee darbitee jedhani. Kun ammoo tuyyuu sababan ta'u. Hojiin rakkattee sababan ta'u. Angaruu kan shakku sammuu isii nagahaadha. Nagaarra ilmoo bareedduu tana. Ilmoo asheeta lafatti lafa dhuftuu tana. Ilmoo hagana geette waa hedduu dararaa hedduu silaa dhibdu bakkee silaa hucuuccaa ilmoo itti nama dhibdu san keessaa baaftee garatti baattee ji'a 9 dandeessee baattee dhaltee erga dhaltees yeroo malqaqaasanii halkan hirriba itti dhabdee guddistee har'a asiin geettee. Gaafa isiin ilaalkaa cinqaa keessaa baate jettutti jabaatte naa jabaatte ilmootii jettutti kararra baastee darbuun isii baay'ee anaaf gaafiidha. Ani haatumtu sunuu naga qabdiin jedha. Kanaaf obboleewwan kiyya walumaa galatti inshaallah rabbiin nama ilmoo tanaaf yoo fayyaa qabaatte. Naasuu godhatee ilmoo ofiitti deebi'ee ilmoo ofii barbaadatee fudhatu rabbiin isii haa taasisu du'aayii godhaafiidha. Itti aansuun ammoo sheerii godhaa jedhamaa jira. Sheerii godhaa namni mucayyoo tana beeku yoo maatiin isii firri isii dhalli isii argame barbaadanii bakka isiin jirtutti ilmoo isii dhaatan akka itti deebitee yoo rakkina qabaattes tumsa godhamee fi gara biyyaatti ilmoo tana akka galtu. Ilmoon tuni isiidhaa osoo isin bayi adda hin bayin. Haga guyyaa har'aa turte ilmoon tun nama biraatti illee waan na sarmitu natti fakkaatu. Ilmoon guyyaa takkaaf haadha ofiitii adda baatee hin beekne nama biratti daa'imman gariin hin sarmitu tama rabbiin laaffisee wayii taatee malee nyaata dhugaatii
dhugaa rabbii naasuu haadha dhabuu isiitiin xiinsammuu godhachuu dandeessi daa'imni tun osoo boottu xiinsammuu godhachuu dandeessi rifaatuudhaan ilmoon daa'imni zabiyyiin lafarraa dhuftu tuni ta guyyaa takka haadha ofiiti adda baatee hin beekne gaafa haadha ofii dhabdu hurritti bu'aa itti dukkanaa jechuudha kan nyaattu ittiin goru kan dhuddu ittiin goru jiran haati ofii nyaachisuus baattu hafuurri isii ilmoo isiitiif hafuurri haadha ofii mataan isaatuyyuu oksijiiniidha ilmoodhaaf. Hafuurummaa haadhaa oksijiiniidha ilmoo isiitiif jechuudha. Kanaaf daa'imni tun akka karaatti irratti hafne biliis rabbiif jedha sheerii godhaadhaaranii hundumti keessanuu sheerii godhaadhaa walitti karaa keessaatiin illee telegiraamaan illee waasaappii karaa qabdanii biliis rabbiif jedha sheerii godhaa ilmootan namni ilmoo qabdan tokkochi keessan bira hin taraadhaa hin tarinaa wal jalaa guruppii garaagaraa keessatti sheerii godhaadhaa mucayyoon tun akkan yooniin rakkinna sammuu godhattee ufollaaltee dhamaatee ilmootana darbitee biraa deemte. Rabbiin isii haa maaru rabbiin isii haa fayyisu barbaadamtee rakkoon isii maalirraa akka ilmoon tun gatte hubatamtee ilmoo ofiitiin akka walitti deebitu biliis tumsa godhaa fi karaa dandeessanii isiniin jechuun jaaladha. Ijoolleen keessattuu warroonni Suudi Arabiyaa jirtan suuraa mucayyoo tanaa viidiyoo kana sheer gochuudha suuraa kan sheer gochuudhaani mucayyoon tun bakka jirtutti akka barbaadamtee akka qabamtu taasisaadha ilmoo ofiitiin akka walitti deebituuf tumsa taasisaadha karaa dandeessanii ni isiniin jechuun jaaladha obboleewwan kiyya. Wallahi hedduu nama gaddisiisa. Ani ammallee fayyarratti ilmoo tana gatti jedhee hin yaadu tataani ammoo Allahu aalamii wanta tokko ka itti cabsitee guutuu akka nama argee akka nama bira jirtuutitti ol fuutee dubbachuu anaan dhibaa akka kootitti. Maaliif jennaan daliila isaa harkaan qabu waan ta'eef osoo bira jiraadhee osoo namummaa mucayyoo tanaa beekee osoo haala taa'e jireenya isii keessa beekee tarii irra dhaabbadhee kanaaf darbite jedhee irra dhaabbadhee dubbadhe garuu ammoo wanti tokko wanti rakkinni isii bakka hin beeknetti waan tokko irra dhaabbattee gadi qabdee dubbachuunis si dhibaa yoo dhukkubbiidhaaf yoo wallaaluma fayyaadha sammuudhaaf wallaaltee dhamaatee darbitee biraa deemte. Rabbiin isii haa fayyisu rabbiin ilmoo isiitiif nama naasuu godhateetti deebu rabbiin isii haa taasisu ilmoo isii adda isii hin baasini jiran namni ilmoo dhabee ganamaa galgala yaa rabbi ilmoo naaf kenni yaa rabbi ilmoo naaf kenni bara jedhamee ganamaaf galgala namni ilmoo dhabee boo keessatti ilmoon gatamaa jirti. Akkuma argitanii bara guyyaa guyyaatti baazawee ilmooni ijoolleen keenya daa'imman dhalaa gatan tokko lamaa miti maaliif akka bara maal keessa akka jiru ani hin beeku. Namni dhala ofii gadhale dhala jedhee ofii jeessa galgara baatee ka'ee garaa isaati gadhale sani akkami harka maaltu akka baasee darbee fi garaa maaltu qalbii maaltu akka baasee darbee fi wanni jedhan hin beeku. Kanaaf gaafiidha. Inshallah rabbiin nuuf haa laaffisu hundumaayyuu. Rabbi hin danda'a hundumaayyuu nuuf haa laaffisu inshallah yeroo dhiyoo keessatti nama harma haadha ofiitiin ilmoo ofii barbaadatee ilmoo ofiitti deebullee rabbiin isii haa taasisu inshallah. Kanaaf obboleewwan kiyya hundumti keessaniyyuu sheerii godhaadhaa karaa keessaatiin illee sheer hoolii godhaadhaa mucayyoon tun akka barbaadamtee ilmoo isiitiin rakkoon isii qarqaarsi wanna barbaadan godhamee fi ilmoo isiitii akka walitti deebitu taasisaa isiniin jechuun jaaladha obboleewwan kiyya jaalatamtootaa fi kabajamtoota. Egaa ani bara maal keessa akka jiru hin beeku. Haati ilmoo fi biyya keessatti kan biyya keessaa yoo ilaallu sila bara maaltu dhufaa jira bara akkamitti nutti as deemaa jira kan jedhullee gaafii sitti ta'a yeroo tokko biyya keessattis haati ilmoo fi nyaachuu ilmoo fi albee ibidda keettee gubuu ani baqa maal akka jedhu beeku ilmoo fi bishaan dafisteetti naxxee deembirreessi yaalu kadhadhuu fi jettee kararra gad darbuu ummata biyya namaatii miti biyyuma keessa illee mul'ataa jira wanti kun rabbi nu haa nassaru inshallah akka rabbiin nu nassaru akka rabbiin diliiteen hundaa nu dhiisee nuuf araaramee nama jireenya halaalaa jiraatu rabbi nu haa taasisu. Jiran ilmoo argachuun ilmoo dhabe ilmoo tana yaa rabbi naa kennite ganama galgala silati meeqa godhee boohee kadhataa ka ilmoo argate ammoo gaafa akkana godhu gaafa ibiddaan gubu gaafa deebisee ilmoo fi ilkaanii nyaatu gaafa bishaan daffisee harka ofiitiif fuudhee ilmoo ofiitiin naqu
kana waan dubbii irratti namatti hin tolledha. Inshaallah rabbiin nu haa nassaru, rabbiin uf nu haa beeksisu, rabbiin nutti hin dallanini. Badii nama tokko lamaatiif jedhee misaakiina dallansuun nama tokko lamaatiif jedhee rabbiin misaakiina hin galaafatini. Wallahi rabbi nuuf haa dhiisu, akki keenya akka laalamu miti, baay'ee nama sodaachisa. Haalli deemaa jiru alaaf keessatti illee obboleewwan kiyyaa hundumti keessaniyyuu biliis sheerii godhaadhaa waliif daddabarsaadha. Inshaallah nas hamma dandeenyeen kallattii hundaanuu sheerii godhaa jirra. Isinillee nu qarqaaraa, waasaappiin keessaa walii sheer godhaa, teelegiraamaanii karaa hundumaan hiriyoota keessanii sheer olii godhaa. Biyyattiin Suudi Arabiyaa keessatti ijoollee Suudi Arabiyaa keessa jirtan biliis amaanaa isinitti haa ta'u, daa'imni tun kichoon tun dhamaatee akka raasatti hafne tumsa karaa jiru hundaanuu godhaaf isiniin jechuu barbaada. Isinirra viidiyoo isinirratti dheeressuu obboleewwan kiyyaa hanqinnaa fi dogongora jirullee keessa naaf barreessaa koomentii jalatti isiniin jedha. Inshaallah yeroo biraa viidiyoo biraatii haga walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.